रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa har'as immoo kunoo sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbanoota lamaan darban akkuma isinii dhiyeessaa turre ergaa sagalee Waaqayyoo lubaa Afework Tafesseetiin qophaa'ee isinii dhiyaatu mataduree Waaqayyoo Wojjin Wolbira Hindarbiina jedhuun kan dhiyaate kutaa 3ffaa har'a kan isinii dhiyaatu. Faarfannoota garagaraas isiniif illeerra egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeruu qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaan isinii hawwa. Dhaloonni na wal morkatee aarsaan yoo ta'e ijoolleeddu ani iddoo aarsaa kee bareecha kan keessa ogee dugdu ofii koo kenneera sifi oomaanuu koo madu ijoollee udisee jechooke asii jiran abdadhu. Dhaloonni na wal morkatee aarsaan yoo ta'e ijoolleeddu ani iddoo aarsaa kee bareecha kan keessa ogee dugdu ofii koo kenneera sifi oomaanuu koo madu ijoollee udisee jechooke asii jiran abdadhu. Asii jira gooftaa koo asii jira silabsuuf asii jira Mako asii jira silabsuuf asii jira. Sasami urjin bareeche dachee moo biqilaanii dhaloonni dhiisee wallabsee waleessaa kukoolonii maal akka weeddifamaa mumni tooti jirtu maanii galanni keddaan jitu gooftaa koo si jiranii. Sasami urjin bareeche dachee moo biqilaanii dhaloonni dhiisee wallabsee waleessaa kukoolonii maal akka weeddifamaa mumni tooti jirtu maanii galanni keddaan jitu gooftaa koo si jiranii. Asii jira gooftaa koo asii jira silabsuuf asii jira. Asii jira Mako asii jira silabsuuf asii jira. Har'as itti dabalee maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hin nagaa sin gaafadhaa hordoftoota reediyoo warra Wangeelaa. Torbee darban lamaan mataduree Waaqayyoo Wojjin Wolbira Hindarbiina jedhu irratti sagalee Waaqayyoo wajjin dhaga'uu eegallee turree har'as isumarraan itti fufa. Torbee duraa waa'ee Saa'oliif Waaqayyoo Wolbira darban attamitti Waaqayyoo Wojjin Wolbira darbuun akka danda'amu laalle. Lammaffaa torbee isa taan immoo
sababoota Waaqayyoo Wojjin Wolbira darbuu nutti fidan inni tokkoffaan sababoota mataa keenyaaf dhibaa'ummaa jennee inni isa lammaffaa irratti dhaabe inni lammaffaa immoo isa Waaqayyo nuuf argi guddaa sana ulfina sana arguu dadhabuudhaan waa xiqqootti qabamu isa jedhu walii wajjiniin ilaaluu eegalleen dhaabne. Waa'ee Giyaazii yoo ilaaltan sagalee Waaqayyoo keessaa akkuma torbee darbee ilaalle Giyaazii nama guddaa ta'utu isaaf ta'a ture. Raajii beekamaa ta'utu isaaf ta'a ture. Sababi isaa akkuma ilaaltan Elsaayi dhukkubsatee du'uun isaa ni oolle ture. Garuu isattaansee nama mana Waaqayyoo keessatti shaakala guddaa qabu kanatu gara raajummaa guddaa sanatti guddata ture. Garuu hin taane sababi isaa immoo Giyaazii isa Waaqayyo ilaaluu dadhabe. Giyaazii isa Waaqayyo isaaf arge arguu dadhabe. Dubbiin Waaqayyo immoo dubbatu raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 kaasee yaadan isiniif yaade anatu beeka. Inni immoo yaada fayyummaati kan gidiraa miti dhumaaf abdii akkan isin argachiisuttedha. Kanaafitu Waaqayyo hafuura isaatiin sagalee isaatiin nu tuttuquu isaatiin wanti inni nu keessatti hojjetu isanni nuuf argee arguu akka dandeenyudha. Isanni nuuf yaade arguu akka dandeenyudha. Hafuurri qulqulluun hamma lixa Waaqayyotu mul'isa kan sagalee Waaqayyoo jedhuuf isa kana kakuu haaraa kana keessatti illee. Nuun Waaqayyo hafuura isaatiin kana nutti mul'iseera dha Phaawulos. Hafuurri qulqulluun keessa keenyatti nuun nagada adda addaa keessa nu gashuutu hin ta'in yaada ulfina akeeka Waaqayyo isa guddaa sana nutti mul'isuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Itti dabaltanii yeroo ilaaltan seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 27 kaasee amma 34 tti dhaqanii yoo ilaaltan waa'ee Esaawuu argitu. Esaawuun nama hangafummaa dhalootaan fudhatedha. Angafa ta'anii dhalachuun akka aadaa Israa'elitti eebba kan namaaf kennu qooda eebbaa isa caalu kan namaa kennisiisudha. Garuu hin argu kana Esaawuun yoo beela'e dafee aara waan hundumaatti dafeetu waan illee keessa lixa. Kanaaf gaaf tokko bakkee adamoo dhaqee uruuriin isa rukuteedha beela'ee dhufeetu obboleessa isaatii itti hojjetu argee nyaata keerraa xinnoo naa kennittiin jedheedha. Angafummaa kanatti gurgureedha. Inni immoo gadameessa keessattuu kajeelee ta'uu fi didde koomeessa qabatee dhalateedha sagalee Waaqayyoo. Jennaan akkeedheedha Esaawuun. Eegan du'ee booddee angafummaan koo maal naa godha fudhadhuuti nyaaticha naa kenneedhe hin nyaate. Dubbiin Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 12 keessa dhuftanii yeroo ilaaltan gara lakkoofsa 14-15 tti dhuftanii yoo ilaaltanii isin keessaa eenyullee akka Esaawuu akka hin taane. Inni nyaata xinnoodhaaf jedhee eebba isaa gurgure isa booddee boo'icha guddaadhaan illee barbaadee argachuu hin dandeenyedha. Kanaaf wanta akka hiddaadhaa isin keessatti biqilee rakkoo akka nuunnetti baay'een isaan akka xuroomnetti of eeggadhaadha dubbii Waaqayyoodha. Kanaaf saba Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo eebba isinii qaba. Ulfina isinii qaba. Ilaa dhaggeeffadhaa. Bara boo'icha keessan hin xumura Waaqayyo. Bara gadda keessan hin dabarsa Waaqayyo. Kanaaf ammayyuu ulfina Waaqayyoo eebbaaf gaarummaa Waaqayyoo ofirratti ilaalu abdachuun anaaf isiniif ta'a. Waaqayyo anaaf isinii na gargaara. Dhagaa ammas Waaqayyo ulfina isin yaadin isinitti gochuudhaaf eebba isin eegin biraan isin ga'uudhaaf Waaqayyo sadarkaan isin yaadne biraan isin ga'uudhaaf fayyina bara baraa keessa bara baraan isin seensisuudhaaf isin waame. Kanaaf nu waame Waaqayyo. Isa ilaallee isa keessatti isaaf akka hojjennu isaaf akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Kanaafitu Saa'oliin illee yoo ilaaltan rakkoon isaa inni guddaan kan hin argu. Saa'olutu al tokkitti boqonnaa 13 keessatti macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 keessatti duwwaa dogoggoree dhiisee isiniin aarsu. Boqonnaa 15ttis dhufee hin dhibaa waan fudhate kanan beeku. Nama baay'ee dhibaa'ummaadha kan ajjeesu. Amma immoo dhaqii Filisxeemota rukuti isaan saba kootiifan ijaa ba'a jennaan amma immoo dhaqee Filisxeemota waan isaan qaban hundumaa rukuti jennaan Agaagiin mootii isaanii sangoota coccoomoo foon jaallata fakkaata guuree dhufe. Maal goote dhufte nan fixeen misati jette godheennan kunoo warra ursanoo jennaan sabichatu aarsaan dhiyeessannaan nan fidee dhufe. Aarsaan turre garuu garaa isaatu kajeele malee. Kanaaf Waaqayyo nama isa dhaga'utti akka gammadu cooma korbeessa oolaatti hin gammadaati maaliif aarsaa irratti lafa dhooftee. Waaqayyoon dhaga'utu caala. Ilaa dhaggeeffadhaa tajaajiluurraa raajii beekamaa jedhamuurraa apostolii beekamaa jedhamuurraa qeesii beekamaa jedhamuurraa maal beekamaa jedhamuurraa Waaqayyoon dhaga'utu caala. Kanatti namana. Kanaaf Waaqayyo maal jedha? Isa Waaqayyo sitti agarsiisu maali? Isa Waaqayyo sitti agarsiisan hin ilaalin namoonni baay'een isaan qofan waan ta'eef. Kanaafuu sababni hiyyumaa, sababi gidiraa, sababi gaddaa, sababi jeequmsaa
tajaajiltootaaf kiristaanota baay'ee har'a maaliyyuu jettanii jettan isa waaqayyo isaaniif ilaaluu dadhabuudha. Anaaf isiniin waaqayyo gargaaru. Yoo ilaaltan jettan looxiin kan rakkisu isa. Tulluutti baqadhu waaqayyotti hin jedha. Inni immoo luuzitti hin baqadha. Waaqayyoon duututti hin jedha. Inni immoo dhufanii na qaqqabanii na ajjeesu. Na qaqqaba dheekkamsa waaqayyoo kun jedheetu boo'edha. Saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Waaqayyo ammallee waldaa kiristaanaatti saba waaqayyootti kan inni dubbatu. Isinitti hojjetoota isaa kanatti kan inni dubbatu kan gidiraan keessan kun isin irratti nafu. Dukkan amma keessa jirtan, wal'aansoon amma keessa jirtan kun isin irratti nafu. Boo'ichi ammaa kun akka ammaa kanatti nafu. Waaqayyo hin geeddara. Garuu isa waaqayyo ilaaluudha. Obsa yeroo xinnoo, dhaggeeffachuu yeroo xinnoo, eeguu yeroo xinnoo sana waaqayyo duratti hin dhabina. Waaqayyo naaf isiniin gargaaru. Sababi isaa immoo waa cimaa tokko isinitti hima. Waaqayyo sadarkaa ulfinaa, sadarkaa nagaa, sadarkaa eebbaa kiristaanota ijoollee isaatti safare biyya lafaa kanaaf gadhiisuu barbaada. Ilaa dhagaa dubbii waaqayyo akka'edha. Roomee 8:20-21 dhaqanii yoo ilaaltan jettan dhaloonniidha uumamni garbummaa isa waan isa bite jalaa luban ba'aadha. Luba ba'uun kun immoo gara birmadummaa ijoollee waaqayyo warra ulfina qabaniitti geessedha. Maalidha? Birmadummaa ijoollee waaqayyo warra ulfina qabanii. Maalichi ulfina qabaniidha. Maalichuudhaan istaandardii ol jedhaan eebbi guddaan ulfinni guddaan kan ijoollee waaqayyootiif kenname. Isaan safaree dhalootaaf gadhiisuu barbaada. Kanaaf mini waa'ee Mardokiyos kan agarruuf kanaaf warra waaqayyoon eeggataniif warra waaqayyo duratti waaqayyoof amanamanii fi macaafa Asteer boqonnaa 6:6 kaaftanii dhaqanii ilaaltan nama mootiin jaallateef maaltu ta'a kan dubbii waaqayyo jedhamuuf kanaaf. Nama waaqayyoof amaname. Kanaafuu gaddeebiyummaa ulfinatti geeddara waaqayyoon dhaga'uun isa waaqayyo namaaf arge arguun. Kana arga ture. Waa'ee Ruut gidduu kana isaan namootatti dubbadhan ture. Ruutiin yoo ilaaltan jettan itti mul'ata adda baaftee yoo beekuudha baatteyyuu ulfinni ta'e eebbi ta'e iddoo ta'etti ishee eeggata. Kanaaf jaalalaan Nu'aamin duukaa bu'uu jaallatte. Lafatti duututti du'ee lafatti awwaalamtettan awwaalama. Waaqni kee waaqa kooti obbiraa deebisuudhaa fi nan toosisin ittiin jetteedha. Dhaxxee eebba ishee keessa litte. Saba waaqayyo dhaggeeffadhaa. Har'a dukkana fakkaachuu danda'a. Har'a boo'icha fakkaachuu danda'a. Ilaa dhaggeeffadhaa. Wanti waaqayyo sinnaafa ta'u jettanii itti boossan sun tariisa sin balleessu waan ta'eef waaqayyo dideetii itti rakkatina. Waaqayyoon gab jedhaati waaqayyoon dhaggeeffadha. Ilaa ammas nan jedha. Inni waaqayyo tutturse, inni waaqayyo hin jedhe, inni waaqayyo cufe sun isa sin boossisu, isa sin gaddisiisu sababa ta'uuf waaqayyo cal jedhe itti rakkatina. Kanaaf isa waaqayyo siniif qabu ilaalaa. Waaqayyo ulfinaan gara keessan dhufa. Isa sadaffaan dubbadha. Waaqayyo yeroo isaatiif karaa mataa isaatiin akka inni hojjetuuf waaqayyoof iyyamuu dadhabuudha. Rakkoonni guddaan. Waaqayyo karaa mataa isaatii qaba. Waaqayyo yeroo ofii isaatii qaba. Isa kana waaqayyoof iyyamuu dadhabna yeroo baay'ee. Amma malee, har'a malee, lafan jedhetti, yeroon jedhetti, akkan jedhetti malee kanarraa kan ka'e boo'ichi nutti baay'ata. Wal bira dabarra. Waaqayyo burga nama dhufaanu har'aa iddoo keenya gadhiifna yookaan inni kaan of ajjeesuudhaaf yaala. Ofitti hin bu'ina, of hin miidhina, waaqayyo dukkana kana ifatti geeddara. Waaqayyoof dhiisa. Ilaa dhaggeeffadhaa. Akka'edha. Sagalee waaqayyo keessaa Luqaas yeroo barreessu akka'edha. Gaafa galaanaa sana bidiruu isaanii fudhatee doonii isaanii fudhatee gaafa sokku mi'a hunduma galaanatti guuranii akkasidha. Waan godhan gaafa wallaalan cal jenneetutu sanaan oofamne, bubbee sanaan oofamnedha. Waaqayyo harkatti waayyuun taatan ilaa namni boossu namni baay'ee gadditu namni waaqayyo na dhiiseettu dhaga'a. Waaqayyo karaa mataa isaatii hojjetu dhiisi ulfina malee salphinni fuula kee dura hin jiru. Maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu. Kanaaf jireenya Giyaaziin isinitti agarsiiseera sila. Giyaaz karaa waaqayyo dhufaa jiru argu karaa mataa isaatii inni immoo eebba barbaada. Kanarraa kan ka'e eebbaajin ulfinaa jirraajii ta'u wajjin wal bira darbe. Sabi waaqayyo yoo ilaaltan iddoo tokko ka'edha. Raajii Hagee boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaaftanii dhaqxanii yoo ilaaltan saba eebba eeggatu, saba ulfina eeggatu, saba gaarummaa waaqayyo biraa eeggatu, saba dadhabee dafqee dhufee korojoo keessa birrii kaatu, mindaasaa kaatu argitu. Garuu eebbin jiru waaqayyo godhee jalaa fuufedha. Sababi isaa immoo karaan waaqayyo isaan eebbisu isaan mana qulqullummaa ijaaru,
waan waaqayyo gammadu waan waaqayyoon gammachiisuuf garaa cimsu hojjechuu isaanii ture. Inni immoo hundee mana qulqullummaa kaanii mana qulqullummaa ijaaruudha. Sababi isaa garaa waaqayyo kan gadde manni qulqullummaa diigamee saba waaqayyo gidduutti gaafa argu garaa waaqayyoon gammadu. Amma tuunuu xiyyaarota lakkoofne amma tuunuu digrii meeqa lakkoofne manni waaqayyo tuunuu gidduudhaa diigamee jiru waaqayyoon gammadu. Kanaaf saba waaqayyo dhaggeeffadhaa. Iddoo aarsaa diigame mana waaqayyo diigame tokkummaa diigame saba kana gidduudhaa nagaaf gammachuu diigame hamma iddootti deebi'utti garaa waaqayyoon gammadu isinis eebban argattan. Waaqayyoo hiyyamaa fi waaqayyoo gaarii godha. Kanaaf ilaalaa akkam isinitti ta'e nyaattuun quuftan uffattanii isinitti no'u hojjetaan inni mindaa isaa fudhatee dhufu waan boorsaa tarsaa keessa kaa'ee jalaa ta'e maaliif beektu kun manni koo diigameetu jiru isin mana miidhagfame keessa ofii keessaniif taa'uu barbaaddanidha. Amma garuu tulluutti ol bahaa muka muraa hundee mana qulqullummaadhaa kaa'uu jalqabaa. Ani immoo yerootti roomaaniin ija kennu yerootti wayiniin ija kennu yoo ta'u baate yeroo kanaa kaasee sanan eebbisanidha. Gaafa waaqayyoo iyyamnu yeroo isaatti iddoo isaatti waaqayyoof gaafa iyyamnu waaqayyo ulfinaan waaqayyo eebbaan waaqayyo badhaadhummaadhaan waaqayyo fayyinaan ilaa dhagaa utuu siree keenyarra ciifnu inni isa eeggannu waaqayyo fayyinaan nu biraan ba'a. Inni isa eeggannu waaqayyo ulfinaaf ifa guddaadhaan nu biraan ba'a. Kanaaf waaqayyoof iyyamaa utuu xajjiraattee hin du'u tureedhaan inni immoo yoo dhufe iyyuu fayyisa maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoo Wojjin Wolbira Hindarbiina utuu sin irratti waaqayyoon eeggattan yooma waan du'e fakkaate yoodhuma waan fudhatame fakkaate deebisee isinii kenna dachaa meeqa godhe. Kanaafuu Alaazaar du'uuf utuu hin ta'in jedha Gooftaa Yesuus ulfinni waaqayyootti na mul'atu. Kan turseef ulfinni waaqayyootti na mul'atu. Kanati yaadde caalaa ta'uuf eebbati yaadde ulfinati yaadde caalaa ta'uuf waaqayyo turse. Kanaaf waaqayyoo akka garaa isaatti akka fedha isaatti hojjetu waaqayyoof iyyame. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dursuun kan irra jiru dursi waaqayyo inni. Dursuun kan irra jiru sagalee isaati dursi isa. Dursuun kan irra jiru waaqayyoon dhaga'uudha isa dursi. Yoo kun ta'e dhugaadha. Waaqayyo eebba isaatiin ulfina isaatiin gara keessan dhufa. Ilaa dhaggeeffadhaa bara gadda keessanii gabaabsaa kanaaf iyyama. Kana gochuudhaan bara gadda bara boo'ichaa bara salphina keessanii gabaabsaa. Ani ofii kootii murtoon koo kan amma garuu waaqayyo nan dhaga'a. Waaqayyoof ani iyyama inni akkasatti toletti hojjetu sababi isaa beekumsa yoo ta'e mudaan qabu dandeettii yoo ta'e hir'ina qabu jabina yoo ta'e kan akkasaatiin jiru mootii yoo ta'e mootii waaqaaf lafaa isa maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Kanaaf akka waaqayyotti hojjechuu barbaaduuf akkatti waaqayyo eebbisuu barbaaduuf iyyamaa fi eebbi keessan danuu ulfinni keessan danuu ta'a. Waaqayyo maqaan isa bara baraan eebbifamu torbee dhufu dhugaa gara dhumaa dubbadhee ittiin xumura. Waaqayyo isa dhageenyi sagalee isaa nuuf eebbisu hunduma keenya waaqayyo eebbisu eebbifama maqaa gooftaa Yesuus ameen. Dhaloonni na wal morkatee aarsaan yoo ta'e ijoolleeddu ani iddoo aarsaa kee bareecha kan keessa ogee dugdu ofii koo kenneera sifi oomaanu koo madu eenyollee udisee jajooke asii jiran abdadhu. Dhaloonni na wal morkatee aarsaan yoo ta'e ijoolleeddu ani iddoo aarsaa kee bareecha kan keessa ogee dugdu ofii koo kenneera sifi oomaanu koo madu eenyollee udisee jajooke asii jiran abdadhu. Asii jira gooftaa koo asii jira. Asii jira silabsuuf asii jira. Asii jira Mako asii jira. Asii jira silabsuuf asii jira. Kun reediyoo Warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti SoundCloud irratti karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama.
irraan isinii deebi'u www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas immoo fufuudhaan faarfannoota garaagaraa isiniif laa'ammaa xumura sagantaa keenyaatti isin tursa. Dhaabbatanii eeggachuun ta'urraa dhaabadhee wantani hojjetuun eega malee deemu ariifadhee gaafa yeroo isaatii waan haaraa hojjeta mul'atee tokko lama jedhee isa waa'ee kootiif dubbatee gaafa yeroo isaatii waan haaraa hojjeta mul'atee tokko lama jedhee isa waa'ee kootiif dubbatee. Wabaayeen isaatirise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isumaneega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isumaneega afeedura isaatirise wabaayeen isaatirise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isumaneega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isumaneega kana magalgala isanaada deemu dibame nuga kabu jalota nuga walame chalise tanjira mirga sasif kenne itidise akuma tijete atau maltuna rakise chalise tanjira mirga sasif kenne itidise akuma tijete atau maltuna rakise. Sanalladu karadan sike argus yom nabe beka chalise hatau jadane isatirise afedura satirise wabaayeen isatirise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isumaneega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isumaneega afedura satirise wabaayeen isatirise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isumaneega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isumaneega. Mutilatu idayafate nafas kabatu sakalatu nainafsuse wantan lajatune egam chalise
nagam chalise Jesus abata itamoti alto singita Jesus abata itamoti alto singita Jesus wakawago tamoti alto singita Jesus wakawago tamoti alto singita silenyure walbala abdingal bala fakata singabdu ojikese adunya wati berkejati walchawanunda befan kolkolo suraf alfinani enyusagayo malindar gopta namami tati adunya wati berkejati okara dadukaptu angkong kesinganafa Rejene sirandalbu umuri keneragamu Kala suke naftin batu enyukan sutibanatu Wake fata musif taa sif koma ajil podamtu Jesus wakawago tamoti alto singita Jesus wakawago tamoti alto singita silenyure otum balbala abdingal bala fakata singabdu wajikese silenyure otum balbala abdingal bala fakata singabdu wajikese Rajonni ba'an simor katani gurrun nagawu wagotasa adgaru eliasif bidam mul'atte goftaa ta'uu kee nagamu rajonni ba'an simor katani gurrun nagawu wagotasa adgaru eliasif bidam mul'atte goftaa ta'uu kee nagamu Galanille sif karada faraketi birada ka Ofene sifir nagaa agudama sijirata Mesharati double bad kate fanjiran falka Serrati kanopa kosu kakabde marganya chifta Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaatti akka eebbifamuuf abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenyaa gaaffii yookaan yaada qabaataniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rww.tblainsvine13
81 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin